jare nutu tare nufa tolu barri يلا أو يلينا يلودا يلينا يلولا Ashama kan terdaftar ke bakar dina geng kesna ka charas video berat buat tim nejra video kan tak kabar tak kabar video dan sira ka bana channel kana fara ta yo jata subscribe go chunda ketna to notification ko ansi chorbada ya do ka batan comment beri sagar mati na fara tra benar bega video raji jijiksa okin akaraji sobruti video uga se sif delegate ture video sun comedy ture chura kuno video chikana ture ato konaga ila lama shash makana pake badasa واقعي نبلا قالت يفدف نبيكتا مكان كي بيفتودا مكان باكي بداسا videoon kuni lafuma deemte biyya Ameerikaa baata ittiin jechaan ture jechuudha. Raajiin kuni videoon kuni koomediidha. Ergasii namooti koomentii naa gootan jirtu guddaa galatoomna si jechuudha. Wal hubachiisuun baay'ee gaariidha. Video kana citaa isaan arginu normaal TikTok irratti namooti baay'eetiin dalagaa jirtu jechuudha. Dhugaa seetin meebii namoota akka dogoggora hubattanii jirtanii wanti kun koomediidha. Ijoollee garee aartiitiin akkan cheersi keessatti hojjetame jechuudha. Sanii fakkeetta akka akkasitti na hubattas jechuudha. Baala gizee dadhabnee maali falli dadhabnee maali falli warra jedhuuf itti cufaa dhakarri inturaare inafaare dhugaamoo dharri nutu jaare nutu xaare nufa toluu barri oromoodhaaf abanamu karri saba kootiif abanamu karri Gawara rosa bayana salam chakana beetu wada yedalo sirba fudhatee kan wala lograatti gattame hojjetachuudha giddu kana gaa baala gizeen biyya raasaa jira sirba yoo saangeeton jechuudha reaction isiniif dalageeton ture reaction dalagee galgaluma sana blog godhanii turanii copyright natti erganii copyright ergamee keeyyumoo kanni in argamne kan view hin taane godhanii turanii sana booda gaa report fi namooti keessan itti manitti kan isaan deebanii public itti naa deebisan jechuudha reaction dalagee daawwachuu dandeessu sani sirba ajaa'ibaati social media sirboota qabee jirudha jechuudha ልጆች የሚባል አይከፈትም የለም አዎ Ugaamu jaangun nootin tolu saatii kana kan reakshinii argisiise gaafa guddatu akkama ta'uttanii yaaddu. Waaqo akkam jirra. Jireenya keessatti rool moodelii qabda? Eenyudha? nama adii dubbachuu hin danda'amu miti. Dandeessa. Rayaan Holiday jedhama. Maalirraa jaallatte yookiin maal si barsiise? Inni maal na barsiise suuta waan guddaa hojjechuu na barsiise. Adeemsa keessa guddachaa deemuu jedhudha. Waan guddaa ta'u gaafa hojjechuuf itti waama xinnoo irraatii jalqabu isni walitti dhufee akka waan guddaa ta'u jechuudha. Duraanii waan guddaa lama tokko hojjechuuf fedheen gatii hin taane kaffalatu. Tole gaaffiin koo lammaffaa nama cirumaa jireenya kee keessatti agartee hin beekneef gatii hammamii kaffaluu dandeessa? Dhaluma namaa ta'uusaaf qofaa jechuudha. Gatii amma hin danda'u. Hammam dandeessa? Kiiloomeetira ammoo kiiloogiraamaan sitti mare. Yaa ammuma hin danda'u gatii kaffalaaf. Garuu gatii amma humna koo waliin kaffalu nama hin beekne. Tole guddaa galatoo. Gatiin namaaf kaffalamu amma humna ofiiti. Humna ofii walii gatiin namaaf kaffalamu kan jirredha. Kamausi jansi barbada, yookaan galuus kilooti barbada. Kanaan bahee fundumaa dagadee, yaaduma keessa mukuutti badee. Sirba cimaa bara kanaati. Keessumattuu sirboonni si'a naga gadhiifamaa jiran argisiisu baay'een keessan TikTok irratti wantoota sirba jechuun nama rakkisu. Maqaama biraa yookiin koomedii jechuuf rakkisaadha, sirbachuuf rakkisaadha, qoosaa jechuuf rakkisaadha. Waan jechaa sirboota nama dhabsiisan baay'eedha kan namooti keenya baay'een gadhiifamaa jiru. Keessumattuu namooti difreetii horachaa jiru. Maaliif ija jabummaa tokko horataniiti kan isaan gara muuziqaatti seenaa jiranii. Ijoollee koo sanan gorsaa dhaggeeffadha. Wanti aduu kanaa gadii kan tuudha. Wanta aduu gadii aangoon keessa
Qabeenyi kees bareenni kees hundumtuu hin darba biyyi lafaa. Sinan gorsa dhaggeeffadhaa. Hamma faarfattan naa ga'a. Amma lallabdan naa ga'a. Amma raajjanis ga'a Yesuus. Afaanin miti hojiidhaan galmaat akka isin ga'u hojiin keessan. Gaaf tokko waan mafacaasan hammatu ol baanii fuula Waaqayyootti waan facaafte hammata jedhee barreeffamee waan jiruuf adara ijoollee koo jabaadhaa. Ayyaleen ayyaluudha. Ayyaleen ayalula. Ayyaleen ayyaluudha. Ayyaleen ayalula. Oshin diddee nyaara guurte. Oshutee na sholite. Kan biraa qayyaruudha. Kamala ayalala. Qayyari haadhoo koo qayyari. Kayali kana kayali. Qayyari haadhoo koo qayyari. Waan kana shaanatiin translate gochaa jirti malee normaal odeeffameti. Garuu sirbi kun afaan nama baay'ee irra jira kun sammuu nama baay'ee keessa galeera. Keessumattuu raacheen fa'aa laayivii galiin kan ayyaluudha jedhee sirban kun namooti baay'ee namni nuti illee karaa sirbaa jiru kun sammuu nama baay'ee keessa galeera wanti kun kunoo chaanooti illee ittiin tiktokii jalqabaniiru jechuudha. Wantu suuraa kana si agarsiisaa natti dabbaasa. Dhugaa suuraa kana beektu? Aye, surang kau nanya ti. Tilawun Gassase. Tilawun Gassase, thank you. Tilawun Gassase kuni, waktu kita mau gendra, abansa makanya jadi mau gasif. Abansa? Ya, makasa sering betul kun. Makasa kan ababi dini mau gasifi, maka abansa ni sering. Mesti flat. Flat no betul. Flat. Flat no. Ada, tahu. Surang kau nanya ti. Tilawun Gassase. Tilawun Gassase. Harga teta. Tilawun Gassase kuni waktu kita mau gendra, maka abansa basifi, enyun jadi mature. Tilawun Gassase? Tilawun Gassase. Ababi dini mau. Surah kana betul. Waan kana dhumarratti mee viidiyoo bisaanii madheeta yaadaa ture namoota beektan koomentii irra kaa'aa jedhan meesiis namoota beektan koomentii irra kaa'aa isiniin jechuun barbaada. Mucaan kun yuutuuberiidha keessumattuu yuutuubiin isaa Jooraa Tube jedha yookiin liinki isaa diskiripshinii jedhan isiniif kaa'u yookiin koomentii jalqabaadhaan isiniif kaa'aa seentan subscribe gootanii yuutuubii isaarraa piraankii adda addaa viidiyoolee adda addaa nama waarsan hordofuu dandeessan isin jechuu barbaada. Hello jedha katamaanii yoo nafti bilbiluu bilbilaanii. Hello jedha katamaanii. Akkam jedha jaalaleeni yaa sagalee ergu imoodhaani. Hello jedha gulu Imo ergaa. Namuma isinin miqqanyaa kun eenyuun dhay'ee gaafa na dhugaarattu. Maaloo kennaa kiyya badhaasa rabbi. Maasi godhee. Kan egaa muuziqaan isa nama baay'ee jiranii muuziqaa jechuun wantoota nama rakkisan yookiin sirba jechuuf kan nama rakkisan sirbooti baay'ee jiran isin jedhu sirboota akkasiiti jechuudha. Keessumattuu aartiin keenya gam tokkoon namooti kun kan boba'anii yoo isaan geetoon sirboota isaan baasaa jiran sadarkaa isaa ittiin gahaa jiran warra akka leencoo fa'aan argitu. Biraan immoo warrumti immoo biraan immoo boolla qotan jiru jechuudha awwaaluudhaafi. Garuu gaafa namni 8 awwaaluuf qotu namni tokko immoo boollaa baasaa jechuudha. Yaaddeettu aartiin keenya keessi deemaa jira. Bichaa namoota akkas akkasii kun ituu gorsa fudhatan yookiin sammuutti deebitanii yoo rakkoo sammuu qabaatan yookiin dandeettii ofii wallaaluudha yaada wanta akkasii namni tokko kennaa isaa wallaalu maybe kennaa isaa sirba ta'uu dhiisuu danda'a sirba wajjin rakkatti seerchiin gara jiraachuus dandeessu yookiin kennaa isaa barbaaduuf natti fakkaata. Hello, le male, oppa dan sole bello. Selalu ya. Uga baay'ee dandeessu ijoollee kun garee aartiitiin itti fakkaatu garee shubbisoo yookiin daansiroota itti fakkaata baay'ee danda'u namatti tola. Hordoftoota kiyyaa viidiyoon isiniif qaadhe kana fakkaata yeroo biraa viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti namoota gammaatu subscribe godhanii daawwachaa jirtan subscribe godhaa jechuun barbaada yaada qabaattan koomentii barreessaa jechuu barbaada viidiyoo kana immoo laayikii godhaa
maybe namooti si tole sinittu tollesi yoo sin tole daawwadha yoo sin tole immoo like godhaatii ba'a jechuun ba'a sin jechuun barbaada saniif yeroo biraa video biraatiin walitti aga walitti deebinutti nagaan tura.